Badhaasni Telegram waalitiin qopheesse kan doolaara 400,000 xumurameetiin jira. Akkanumallee badhaasa kana irraa namoonni mo'atan. Badhaasa Telegram waalitiin qopheesse kan doolaara 400,000 kana namoonni mo'atan namoota 116 jechuudhaan ibsaniitiin jiran. So badhaasa kana akkamitti gara waalitii keessaniitti yookaan immoo gara baankii keessaniitti baafachuu dandeessan? Kan isiniin dhaqqabu ta'a. Nageenya isin daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabu jecha har'a viidiyoo addaatti wal argineetiin jirra. Badhaasa Telegram waalitii akkamitti waalitii keessanii wal qunnamsiiftanii fudhachuu dandeessan. Badhaasni kun doolaara 457 dha. Nama 116 winner ta'e yookaan mo'ate. Namoota kanneen keessaa anas ta'uu danda'a, isinis ta'uu danda'a. Garuu carraan kun akkuma isin hojjettaniin akkuma sadarkaa isin hojjettaniitiin akka isin dhaqqabu ibsaniitiin jiran. Kanaaf waalitii keessaniin akkamitti wal qunnamsiiftan karaa waalitii keessaniitiin akka isin dhaqqabu isaantu taasisa waan ta'eef. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel keessanii kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like, share gochuun irraanfatinaadha. Daa'i. Gara barnootichaatti. Badhaasni Telegram waalitiin qopheesse kan doolaara 400,000 xumurameetiin jira. Kanaan dura isiniif ibseetiin jira. Egaa Diseembar 29 irratti almost xumurameetiin jira badhaasa kanarratti jechuudha. Kan Telegram waalitiin qopheesse akkanumallee gift fest bootii irratti kan hojjetamaatiin ture. So live streaming qaban turanii Diseembar 29 irratti live streaming YouTube isaanii irratti illee xumuramuu akkaataan itti kaffaltiin kun illee itti raawwatamu wanta tokko ibsuudhaaf yaalii taasisaniitiin jiranii. Amma immoo karaa bootii irratti hojjechaatiin turre irratti yeroo ilaaltan akkuma asirratti argatan ho ilaal gift fest has ended jedha. Kana jechuun gift festiin xumurameetiin jira jechuudha. Check your result jedha. Resultii keessa yookaan immoo hangam argachuu akka dandeessan check godhadha isiniin jedhan. Akkanuma illee scroll yeroo gootan gift boxii open isin gootan fakkeenyaaf kan koo 337 dha naaf ibsan. Akkanumallee marji kan goone boordiiwwan marji gochuu dandeenya isaan asirratti argaman kanneen hangam akka ta'e 1923 marji godheetiin jira yeroo haganaa jechuudha. So akkanumallee yeroo dabartan Premium League player kan jedhu Premium League player jechuun warroota levelii 100 ol ta'an Premium jedhameetiin kan kaayyamu jechuudha. Warroota achi darbanis akkuma asirratti argatan 100 akka darban asirratti ni ibsa jechuudha. Akkanumallee badhaasa kana irraa namoonni mo'atan badhaasa Telegram waalitiin qopheesse kan doolaara 400,000 kana namoonni mo'atan namoota 116 jechuudhaan ibsaniitiin jiran. Akkuma asirratti argatan badhaasa kana kan fudhatan namoota kanneen namoonni irratti hirmaatan jechuudha. So badhaasni kun almost beekameetiin jira namni hanga fudhachuu danda'u jechuudha. Ergasii immoo received prize in the amount jedhanii egaa asirratti kan ibsan doolaara 457 akka qopheessan ibsaniitiin jiranii namni 116 kun doolaara 457 akka addaan hiratu kan ibsan jechuudha. Akkuma sadarkaa namoonni ittiin hojjetaniitiin. So asirratti yoo ilaaltan immoo claim kan gochuu dandeessan yookaan immoo gift friend kan jedhamutu jira. Gift friend jechuun platformii Telegram waaliitti aanee kan akka Docs kan kanneen garaagaraa kanneen sponsora tahaatiin turan dhaabbattoonni adda addaa asirratti ni argamu. Isas ni ilaalla. Guutumaan guutuutti viidiyoo keenya kanarraa keessatti kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe badhaasa kana namni 116 mo'ateetiin jira jedhaniitiin jiranii. So badhaasa kana akkamitti gara waalitii keessaniitti yookaan immoo gara baankii keessaniitti baafachuu dandeessan? Kan isiniin dhaqqabu ta'a. Egaa baay'een namoota keenya hojii onlaayinii erga hojjettanii booda hojii onlaayinii irraa doolaara argattanii yookaan immoo giiftiiwwan argattan kana gara waalitii keessanii yookaan baankii keessanitti galfachuu murteessaadha. Baankii jechuun baankii keessan kan biyya keenya keessatti argamu miti kan isiniin jechaatiin jiru. Exchange'iiwwan adda addaa kan akka Telegram waalitii, Binance dha, Bybit dha, OKX, Bitgate fi kan kana fakkaatan isaan kunniin kan laallamu akka baanka akkaawuntii keessanitti. Sababni isaas pilaatfoormiiwwan kanneen irratti doolaara qabdan taanaan doolaara hojii onlaayinii irraa baafattaniitiin garasitti galfantan taanaan P2P irratti baankii biyya keenyaatiin teelebirriidhaan ta'uu danda'a. Baankiiwwan akka adda addaatiin ta'uu danda'a. Gara qarshii biyya keenyaatti jijjiirtanii baafachuu dandeessan. Kun easy dha. So kanaafiyyuu akkamitti baafachuu dandeessan? Badhaasa kanarratti hirmaattaniitiin jirtanii leevilii keessanillee akka gaariitti hojjettaniitiin jirtanii so akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqqaba jechuudha. Kanas asirratti ibsaniitiin jira wantoota tokko ilaaluu ni dandeessanii. Egaa asirratti wanti isin hubachuu qabdan badhaasa kanarratti namni 116 mooteetiin jira isiniin jedheetiin jira. Akkanumallee badhaasa kanarraa doolaara 457 argama isiniin jedheetiin jira.
Badhaasa kana yoo isin dhaqqabe immoo akka isin dhaqqabuuf karaa waaletiiwwan adda addaatiin akkamitti wal qunnamsiisuu dandeessan, hanga yoomiitti wal qunnamsiisuu dandeessan kan jedhu isiniin haa dhaqqabu. Tokkoffaa kan wal qunnamsiisuu dandeessan hanga Janawaarii 8ti. By the way, hadda yeroo video kana wara December 31 irratti argamna. Guyyaa xumuraa bara 2025 faranjoota jechuudha. Kana jechuun guyyaa boru barri haarofni faranjoota 2026 ni seenaa Janawaarii 1 ta'a. So isinis egaa kan turu hanga Janawaarii 8tti waaletii keessanii wal qunnamsiisuu qabda. Warroonni gift fest hojjetan yookaan immoo carraa badhaasaa Telegram waaletiin qopheesse kanarratti hirmaachuu barbaadan. So akkamitti wal qunnamsiisuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqqaba. Erga wal qunnamsiiftanii karaa waaletii keessanitti isinii gala. Waaletii keessan irraa doolaara qabdan, exchangeewwan irraa kan qabdan, akkamitti gurgurattanii baankii Itoophiyaatti jijjiirachuu dandeessan kan jedhu immoo kanaan dura isiniin dhaqqabeetiin jira. More immoo exchangeewwan akka Binance, Bybit, Telegram waaletii wal qabsiisee al tokko doolaarota online irraa hojjettanii baafattan kana akkamitti gara qarshii yookaan immoo baankii biyya keenyaatti jijjiirtanii baankii barbaaddaniin baafachuu dandeessan, gurgurachuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqqaba. Egaa har'a immoo Telegram waaletii keessan irratti badhaasa kana fudhachuudhaaf akkamitti exchangeewwan akka Telegram waaletii, Bybit, Bitget akkanumallee kan kana fakkaataniin akkamitti baafachuu dandeessan wajjin kan ilaalu ta'a. Egaa warroonni gift fest irratti hojjechaatiin turtan duraan dursitanii gara gift fest kan jedhamu badhaasa doolaara 457 kan baasu kan Telegram waaletiin qopheesse irratti hirmaachuudhaaf hojjetan irra ni seentan. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan haala kanaan isinii dhufa gift fest has ended isiniin jedha. Egaa gift festiin xumurameetiin jira isiniin jedha. Let us check out your result together jedha. Egaa resultii kan kee yookaan immoo baafachuudhaaf check godhii isiniin jedha jechuudha. So scroll gootan akkana qabdanii ol harkistanii ergasii immoo gift boxiiwwan isin open gootan, gift boxiiwwan kan badhaasa garaagaraa qaban kan isin open gootan, carraa kana isin argamsiisuu danda'an gift boxiiwwan 337 dha kan bane. Isin 1000 banuu dandeessan, 500 banuu dandeessan, 200 banuu dandeessan akkuma hojii keessaniitiin ni jechuudha. So kanaaf ammas scroll gochuudhaan akkuma asirratti argattan gift marji kan gootan boordiiwwan adda addaa kanan gammaatti isin marji gootan asirratti argama. Fakkeenyaaf yeroo 1923 marji godheetiin jira boordiiwwan kanneen jechuudha. Isin garuu sanaa olis ta'uu dandeessan, kanaa gadis ta'uu dandeessan. Isa bira ammas scroll gochuudhaan NFT meedaalayaa kan jedhamutu jira. NFT meedaalayaan kun warroota Premium League yookaan immoo leevilii 100 darbanidha. Warroota activity bareeda qaban jechuudha. Isaaniif kan qophaa'edha. Pick up before January 8 jedha. Egaa January 8 osoo hin gudiin carraa kanarratti warroonni hirmaatan waaletii keessanii wal qunnamsiisuu qabdan kan jedhan jechuudha. So carraa kanarratti namoonni mootan nama 106 jechuudha kan mo'atan receive prize in the amount of 457,000 jedha. Egaa kana jechuun 457 doolaara kana kan mo'atan namoota 106 akka ta'e ibsanii ammas scroll gochuudhaan your price from gift fest friends, gift fest friendly kan ta'an dhaabbattoota adda addaatu jira. Fakkeenyaaf free monthly subscription from Tribute jedhama. Tribute kan jedhamu kanarraa subscription free kan ta'e kan ji'a 3 claim godhadhaa isiniin jedha. Egaa asirratti illee free AI photo and video generator in Mira jedha. Mira kan jedhamu warroota gift festiidhaaf friendly ta'anii hojjechiisaa turanidha. Inni biraa immoo a legendary chapter in the time clash jedhama. Isa kanas claim gochuu dandeessanii boodarra ni ilaalla. Egaa sticker pack gift 11 kan jedhamu inni argama. Get it right now kan jedhuun claim gochuudhaan baafachuu ni dandeessanii. Egaa duraan dursitanii wantoota kanneen asirratti raawwachuu dandeessanii. Premium NFT sticker pack jedhamu. Premium kan jedhamu warroota doolaara tooniidhaan bitaa turtan jechuudha. Taaskiiwwan hojjetamantu turanii warroota isaan bitaa turtan asirratti bitachuudhaan NFT dabalata argachuu dandeessan. Inni biraa immoo gift box for the next season jedha. Gift boxiin next ta'anuuf maal akka fakkaatu asirratti kaayaniitiin jiran. So kanneen hundayyuu giftis kan jedhu keessa seenuudhaan giftiiwwan as keessatti argaman kanneen ilaaluu ni dandeessanii. Giftiiwwan kanneen kan friendii irraa argatanidha. Kileem gochuudhaan baasuu dandeessan. Checklist kan jedhu ni argama. Checklist irra yeroo seentan immoo complete the checklist jedha. Checklist kee complete godhinaan jedha. Egaa isaan kanneen check gochuu hin dagatinaa. Subscribe channel isaanii subscribe gochuu asirra seentanii channel isaanii kana subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee duubatti deebuudhaan
Isa biraa immoo asirratti claim gift by kan jedhu ni argama. Isa kanas tii gochuu hin dagatinaadha. So isa kanneen claim gochuu hin dagatinaadha. Asirra claim gootanii so get it by January 4th jedha. Egaa isa kana click gochuudhaan join gootan jechuudha. Tribute kan jedhamu kana join gootanii asirra akka miseensa Telegram wallet jechuudha. Warroota sponsor godhan keessaa isaan tokkodha. So asirra seentanii wantoota tokko tokko ilaaluu dandeessanii isaan kanneen ilaaluu dandeessanii join gochuu hin dagatinaadha. Inni kunis murteessaadha jechuudha. So ergasii immoo claim gochuu dandeessan jechuudha. Receiving via Tribute kan jedhu ni argama jalatti receive gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa inni biraa immoo asirra qabdudha free kan jedhamu ni argama. Isarratti illee seentanii hanga Janawaarii 14tti kan turudha. Isa kanas asirra seenuudhaan start gochuu dandeessan. Miiraa kan jedhamu bootii Telegiraamatti jira. Isas eegaluudhaan irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isa kanas haala kanaan eegaluu dandeessanii kanneen claim haala kanaan gochuu dandeessan. Ammas gara kanatti deebinee isa sadaffaa bira ni geenna clash kan jedhamudha. Isa kanas claim kan jettu kanarra kilik gootanii get it kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan isaan start gootan time clash jechuudha. Bootii Telegiraamaati. Inni kunis ni kafala jedhameetiin kan yaadamudha. Friendota jechuudha. Warroota gift feestii wajjin friendii ta'anii kaffaltii kana akka gaariitti akka isiniif kafalaniif hojjechaa jiranidha jechuudha. Baajata qopheessanii. Ergasii immoo akkuma sanatti agartan gift feast is done but the fun isn't jedha. Get a gift kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo animation photo jedha. Animation photo asirratti animate photo jedha. Photo keessan animate godhaa isiniin jedha. So isarra kilik gootanii wantoota tokko tokko asirratti sirreeffachuudhaan salphumatti hojii kana xumuruu dandeessanii. Amma gara gift feestitti haa deebinu. Egaa isaan asirratti argamu claim godhaa akka jedhan kanneen claim gochuu hin dagatinaadha. Fakkeenyaaf stiikeriiwwan kanneen illee claim gochuudhaaf isa asirratti argaa jirtan sticker pack kan jedhuun argama. Isarra claim gootanii add 10 sticker kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo claim gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa haala kanaan add gochuu ni dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf 10tu argama. Isaan kanneen keessaa kan barbaadan stiikeroota kanneen keessaa add godhachuu ni dandeessan jechuudha. Erga haala kanaan claim gochuu hin dagatinaadha. Amma wanti guddaan nu barbaachisu akkamitti waaleetii keessanii wal quunnamsiiftanii badhaasa doolaara 457 kana namni 106 mo'ate kana isaan ne beekanii adda baasaniitiin jiranii isa kana gara waaleetii keessanitti akka galuuf akkamitti waaleetii keessanii wal quunnamsiisuu dandeessan kan jedhu amma ilaalu. Egaa kan wal quunnamsiisuu dandeessan akkanatti scroll yeroo gootan bakka kanatti jechuudha. NFT medal kan jedhu kana ni argama. Premium League player kan jedhu kana jalatti for your activity in the game kan jedhu ni argama. Jalatti pick up before January 8. Pick up gochuu kan qabdan hanga January 8 dursa jechuudha. So January 8 booda connect gochuu hin dandeessan waaleetii keessaniin yookaan badhaasa kanallee yoo isin dhaqqabe argachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu waaleetii keessanii wal quunnamsiisuu dandeessan. Waaleetii akka Binanceedha, Telegram waaleetii, Tonkeeper, Bybit kan kana fakkaatan jechuudha. So pick up before January 8 kan jettu kanarra kilik gootan wal quunnamsiisuudhaaf. Ergasii immoo maaltu isin dhufa? Connect your wallet via Ton connect jedha. Kana jechuun Telegram waaleetii ta'ee kan Toonii support gochuu danda'an filadhaa jedha. Egaa asirratti wantoota lama ilaaluu dandeessan. Tokkoffaa receive gochuu kan dandeessan waaleetii active ta'e wal quunnamsiisan isiniin jedhan. Kana jechuun waaleetii wal quunnamsiisuu kan dandeessan ji'a tokkoffaadha gaafa guyyaa 8ffaa bara 2026 dursa irratti active ka ta'e jechuudha. Guyyaan itti immoo xumuramu gara keessanitti kan galu eegalu maal jedhanii Janawaarii 12 duwwaa tokko 2026 connect toon waaleetii keessanitti seentii isiniif gala yoo mo'attan jechuudha. So kanaaf waaleetii wal quunnamsiisuun hanga Janawaarii 8 tti tura. Har'a Deseembar 31 Janawaarii guyyaa boruu seena. So kanaaf dursitanii connect godhaa. Ergasii immoo 12 irraa kaasee Janawaarii 12 irraa kaasee hanga Janawaarii 19 tti kan jedhanii hangasitti gara waaleetii keessanitti tartiibaan kan mo'attan ni galaa jechuudha. So connect wallet kan jettu kanarra kilik gootan jechuudha. Asirratti akka dogongorre pick up before January kan jettu kanarra kilik erga gootanii booda connect wallet kan jettu kanarra kilik gootan. Hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo connect Telegram wallet keessanii wal quunnamsiisuu qabdan. Kan Toonii support gochuu danda'an. Telegram walletiin asseetii Tooniidha support gochuu danda'a. Asirratti ilaala Tonkeeper ni jira, My Ton wallet ni jira, Tonhub ni jira. Asirratti view all wallets kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan immoo asirratti ilaaladha. Binance jira, Bitget jira, OKX jira, egaa Bybit jira. Isaan kanneen keessa Get.io jira. Kan barbaadanii wal quunnamsiisuu dandeessu. Asirratti Telegram wallet kan jedhu kana filadheef jira. Telegram walletiin murteessaadha. Yeroo baay'ee bootii Telegramaatti kan hojjetaniif isatti murteessaadha. Telegram walletiin keessan garuu kan verify ta'e ta'uu qaba. Akkamitti Telegram walletii banachuu dandeessan, akkamitti verify gochuu dandeessan kanaan dura isiniif hojjedhee jira. Irra deebuun barbaadu. Wallet in Telegram kan jettu kanarra kilik godhee ergasii immoo connect godhe. Eenyu wajjin gift feestii fi Telegram walletii kan koo waliin connect godha. So
Ergasii immoo akkuma asirratti argattan gift first want to connect to Ton Wallet. Ton Wallet dhaan wal quunnamuudhaaf deema. Ton Wallet jechuun Ton Space inni argama Telegram Wallet irratti. Akkanumallee Bybit irra Binance irratti Ton inni argama. So isaanii wal quunnamsiisuu dandeessanii ergasii immoo connect kan jedhu kana kilik gochuudhaan salphumatti asirratti paatarnii keessan kan waaletii keessanii isin gaafata. Yeroo baay'ee waaletii keessan irratti aseetii argamu yookaan doolaara argamu namaaf erguudhaaf fudhachuudhaaf wantoota adda addaatiif kan isin gaafata itti galchitanii jechuudha. Erga itti galchee booda maal jedha asirratti ilaaladha connected gift first now connected naan jedha. Connect ta'uu ammoo asirratti connect ta'eetiin jira jechuudha. Asirratti waaletii kan kootiin connect godheetiin jira. Haala kanaan connect gochuu dandeessan jechuudha. Ammaan booda carraa kana keessa doolaara 400 fi meeqadha 57 kana keessa nama 160 mo'ateedhanii jiranii amma waaletii kan kootii wal quunnamsiisee jira connect godhee jira Telegram waaletii kan kootii isin Binance dha wal quunnamsiisuu dandeessa moo garuu filatamaan Telegram waaletii dha carraa Telegram waaletiin qopheessee waan ta'eef so Binance dhaan illee wal quunnamsiisuu dandeessan isaan isiniif ibsaatiin ture irra deebi'uu hin barbaadu haala kanaan connect gochuudhaan baafachuu dandeessan yeroo gara keessanitti galu immoo akkamitti gala kan jedhu ni ilaalla isaan garuu hanga isin doolara hojjettan maal ilaaluudhaan jechuudha. Asirratti wanti isaan ilaalan marji kan gootan taayimsii meeqa akka ta'e. Fakkeenyaaf boordiin marji godhe 1923 dha. Kanneen keessatti marji kan godhe jechuudha. Isa kana irra immoo gift boxii asirratti open an godhe 337 dha. Gift boxii kanneen keessatti wantoota argaman irra calculate gochuudhaan badhaasa kan argachuu dandeessan jechuudha. So haala kanaan waaletii keessanii wal quunnamsiisuu dandeessanii yeroo bahetti immoo akkamitti gurgurattanii qarshii biyya keenyatti illee jijjiirachuu dandeessan Telegram waaletii keessan yookaan Binance keessanii yoo wal quunnamsiiftan jechuudha. An almost Telegram waaletiidhaan wal quunnamsiise so akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu wajjin kan ilaalu ta'a. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti akkaataa ittiin badhaasa Telegram waaletiin qopheesse kan namoonni 106 mo'atan kan doolaara 457 baasu karaa waaletii keessaniitiin wal quunnamsiiftanii badhaasni kun yoo kan isin bira gahu ta'e immoo akkamitti argachuu dandeessan kan jedhu isin dhaqabee jira. Irraa fayyadamaadha. Yeroo itti aanu immoo badhaasa kana kileem gootanii baafachuun illee fiduu danda'a fiichara adda addaa viidiyoo faana bu'uudhaan isiniif hojjedha. Kanarraa asirratti xumuree jira. Waan faana turtaniif hedduu tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kana faana taatan subscribe, like, share gochuun irraa fayyadamaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagaan na jiraadha.